dhimma industrializationii faan ol qabatee dhimma muraasa kaasuudhaaf industiriin kan babal'achuu danda'u facaatii isaa fiduu kan dandeenyu fedhiidhaan miti. Facaatii industirii kan hoogganu dinagdeedha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti Oromiyaa aanaa wayitti industiriin geessina jennee waan barbaanneef waan feeneef geessuu hin dandeenyu. Waan nu hin barbaanneef immoo irraa hambisuu hin dandeenyu. Industiriin isa jalqabaa industirii kan harkisu bu'uura misoomati. Daandiidha, ibsaadha. Loojistikii biyyattiitiif dhiyoo ta'uudha. Dhiyoo ta'uudha. Galtee argachuudha. Humna namaa ogummaa qabu argachuudha. Kanaaf facaatii jiru sadarkaa barbaadamutti fiduudhaaf mootummaan naannoo keenyaa tarsiimoo ifa ta'e qopheessee jira. Tokkoffaaf inni duraa abbootii qabeenyaa fi namoota investimentiitti ce'an qeettaa horannuudha. Qonnaan bulaarraa kaasee horsee bulaarraa kaasee qeettaa horannu. Caasaa sadarkaadhaan jiru qeetti namni akka investimentiitti ce'aa goonuudha kallattiin tokko. Qonnaan bulaan anfillootti buna dhaabu deeggarsa yoo argate qeessaatti sababni inni buna mincineef sababni inni karaa ammayyaa ta'een buna hin dhaabneef karaa ammayyaa ta'een piroosesiingii adda addaa keessa sababni inni hin galleef hin jiru. So isaaf haala mijeessuu deeggaru kun kallattii isa jalqabaati. Kallattiin inni lammaffaan industirii godoo babal'isuudha. Industirii godoo babal'isuudhaaf meeshaalee kaapitaalaa, meeshaalee industirii oomishuu danda'an akka dhiyaatuu danda'uudhaaf dhaabbanni Siinqeeliis jedhamu ijaaramee uummata keenyaaf maashinoota dhiyeessaa jira. Kana caalmatti guddifnee waggoottan dhufan caalmatti maashinoota sasalphaa ta'an, xixiqqaa ta'an qeeqeetti galchinee industiriin qeeqee qonnaan bulaa keessatti, horsee bulaa keessatti jiraataa magaalaa keessatti akka industiriin qeeqee keessa jiraatu gochuu danda'utu nurra jiraata. Industirii jechuun warshaa gurguddaa qofa jechuu miti. Kana gochuudhaan industirii godoo qeeqee Oromoo hunda keessatti akka socho'u gochuudha. Akkuma tiraaktara qe'ee Oromoo hunda keessatti akka roorisu godhame sana maashiniin adda addaas qe'ee Oromoo keessatti akka roorisu gochuun hin danda'ama. Sanaan oomishtummaa keenya guddisuu hin dandeenya. Sona dabaluu hin dandeenya. Carraa hojii uumuu bal'aa uumuu dandeenya jechaadha. Isa kanaafidha Siinqeeliisiin kan ijaarame. Isa kanatti uummanni keenya dargaggoon keenya sirriitti dhimma itti bahuu danda'u irra jiraata. Ogummaa kanaaf barbaachisu horachaa deemuu danda'u irra jiraata. Lammaffaan kana. Sadaffaan iddoowwan murteessoo ta'anitti immoo paarkii ijaaruudha. Paarkii iddoo hundatti ijaaruu hin dandeenyu. Iddoo itti ijaarretti iyyuu guututti hin galle amma kan bulbulaa waggaa meeqa erga xumurame. Lafa qophaa'e keessa haga yoonaa parsantiin 20-25 ol namni dhimma itti hin baane amma yoonaa. Mallaqa guddaati irratti dhangala'ee garuu. Sana qofa waan gooneef paarkii waan ijaarreef maashinii fiduu dandeenya jechuu miti. Abbaa qabeenyaa fiduu dandeenya jechuu miti. Abbaan qabeenyaa waan ittiin dhufu haala sana mijeessuu barbaachisa. Galtee sanaaf barbaachisu qopheessuu barbaachisa. Paarkii qofa waan ijaarreef industirii wal qabatee dhufa jechuu miti. Isaas mootummaan naannoo filatee iddoowwan murteessoo ta'an tarsiimoo ta'an irratti invest gochuu qaba. Sadaffaan karaa kanaan industrializationii kan dhugoomsinu.